dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii akkam nagaa jirtu fayyaa keessan jecha nageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u. Magaalaa Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii yeroo keessatti kan himamaa turee fi akkasuma Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojiin ammas keessatti argamuudhaan ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dararamaa jiran Boolee Mikaa'el keessatti keessumaan yokkuma argaa jirtan kanatti magaalaan Finfinnee ormaaf mijeettee Oromiyaaf ilmaan Oromootiif garuu dararaa hamaa taatee manni jireenyaa ilmaan Oromoo mana qoreetee akkuma kanaan mana sharaa ta'e haa ta'u nama ormarraa gale yookiin ammoo saboota biraatiif magaalaan Finfinnee abbaa fooqa yookiin abbaa darbii shanii yookiin abbaa darbii 30 ta'eetiin argame. Magaalaan Finfinnee ilmaan Oromoo dhiiga ishee ofirraa fageessuudhaan dalli akkuma baroota darbeetti ilmaan Oromoo ofirraa fageessite ilmaan Oromoo dararaa hamaaf saaxilamaa kan jirus yoo ta'u mee Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin keessumaan iyyuu viidiyoo isaan qopheessine yookiin Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin qopheesse kana wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Rakkoo ilmaan Oromoo haa hubannu haa waliin laalluunis dhaamsa kennaa isa wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii dhimma amma waraabuuf jirru uummanni keenya uummanni Oromoo naannoo Finfinnee kutaa Boolee jedhamuun beekamu waradaa Bulbulaa ganda 12 jechuudha. Uummatachitti argamanii waraabbiitti jirra. Walumaan haala jireenya isaanii fi mana isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Keenya hordofaa jiru kanaan dhaamsa akkamii qabdaati? Lakkiyaa uummata Oromoo rakkannee jirra yoo dhuguma lammiiftaati nu bira dhaabadhaa isaaniin jedha. Uummanni fi miidiyaa kan argitan hundi akka nu gargaartan isaan jedha. Dhugaa rakkataa jirra. Amma kanan seenaa jiru mana jiraattota uummata Oromoo kanaa naannoo Bulbulaatti argamanii amma mana keessa seenee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii uummanni as keessa jira. Otoo isaan laaqana godhachuutti jiranidha fakkaata wanti seenne. Tole akkam jirtan? Nagaa jirtanii? Isin eenyu jedhamtu? Eessarraa dhuftanii? Andaaboo Abdallaatiin jedhama. Eshi eessarraa dhuftanii? Qayyaafarirraa hin dhufu. Qayyaafarirraa dhuftanii. Eenyutu gara kana isin fide? Qabalumarraa dhufu. Qabalee bulchiinsatu gara kana isin fide? Bulchiinsi kun ergaa isin fide ammam turtii lakkoofsiseera jettanii yaaddu? Ji'a 8. Ji'a 8 kana keessatti mootummaan wanta isin gargaaree fi wanta isin godhe qabattanii yaaddu? Eshi karaarraa kadhannee jiraachuutti jirra jechuutti jirtu. Karaarraa kadhannee guyyaa harkannee akkasitti daabboo Okay, ta'u amma uummata Oromoo bal'aa mootummaarraa maal barbaanna jettanii yaaddu? Nama 22 mana tokko bulla mana tokko mana hin qabnu akkanumatti tatteenyee bakka walumarra jijjiisaa jirra. Okay, eshi haa ta'u interview keenyatti fufnaa Ayyoo kanan dubbisaa. Akkam jirtu Ayyoo? Nagaa jirtanii? Nagaa malee. Eenyu jedhamtu sin Ayyoo? Nuuriyaa Abdallahi. Isinis lafuma sanarraa wal duukaa dhuftanii? Okay, amma maaltu isin barbaachisa? Uummata Oromoo bal'aa kanarraa maal barbaaddu? Okay, wanta nyaatamuuf wanta dhugamuun qabdan. Lafa kam ciisaa jirtu? Eessa bakki ciisa keessanii? Okay, lafuma kanadhaa kan ciiftan? Namoota meeqa ta'aniitu mana kana keessa jiraannattan? Amma eessa dhaqanii warreen kun? Kadhachuudhaaf deemanii? Uummanni lafa kana jiru nama meeqa ta'a jettanii yaaddu? Nama 126 ol ta'a jettanii yaaddu? Haa ta'u ishee dhaggeeffattoota keenya. Toota fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii ilmaan Oromootiif Finfinneen akkanatti keessumaan iyyuu ofirraa baaftee ormaaf ammoo abbaa darbii 35 abbaa darbii 10 taatee jirti. Ilmaan Oromootiif garuu abbaa darbii yookiin osoo hin taane abbaa sharaa yookiin mana sharaa keessa jiraatanii rakkoof hamaaf saaxilamaa kan jiran kan argaatis jirru.
Maatiin namaa 22 oliin keessumaaniyyuu magaalaa Finfinnee keessatti handhuura biyyattii Oromiyaa yookiin handhuura Oromiyaa jechuudhaan beekamtu keessatti ilmaan Oromoo dararaa hamaaf akkana saaxilamanii keessan magaalaa Oromoo keessatti magaalaa biyyattii keessatti akkana rakkoo hamaaf kan saaxilamaa jiranii kan ammaa kan argaa jirruu fi kan argaa jirtan keessumaaniyyuu Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin keessa seenee yookiin manoota jireenyaa maatii ilmaan Oromoo akkanatti waraabaa kan jirus yoo ta'u haaluma kanaanii namoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiif maatiin ta'in maatii ta'a jechuun Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii rakkoo uummata keenyaa biyya keessaa deemee keessumaaniyyuu amma kana kan waraabee haala ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee guddittii yookiin handhuura biyyattii guddittii keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru kana kan isinitti agarsiisaa jiru Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiidha. Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiin handhuura biyyattii keenya keessatti yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo dararaa hamaaf saaxilamaa jiru kana keessatti kan isiniin gahaa jirus yoo ta'e haaluma kanaanii ilmaan Oromoo rakkoo hamaaf saaxilamaa kan jirus sagalee haa taanuu fi ilmaan Oromoo haa gargaarru jechuun dhaamsa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiiti. Mootummaan wanta isin gargaare qaba? Waan tokko wanta nu ilaaleeyyuu hin qabu. Gaazexeessaan tokkollee yoo dhufe akka sagalee keessan hin kennine nama tokkotti akka naasofne jedhamne nu as xanaqqaqanii turanii nu finfineedhani. Eddasi namni tokkollee dhufee nu ilaalle waan tokko maftee tokkollee arganne hin beeknu. Baay'ee rakkachaa jirra. Nyaatallee shinti beetiillee manallee kun kana keessa jiraanna bokkaan ganna muluu nurratti roobe. Amma kun bokkaan sharaan irraa fixee sharaan illee amma bokkaa aduu baachuu dadhabee nokkatti gubachaa jirra as keessa. Baay'ee rakkachaa jirra. Kana jireenyi keenya baay'ee ilmaan baay'ee rakkachaa jira. Ilmaan illee kun dhibamaa jira. Haadhotiin dhibamaa jiru. Ijoolleen baqqaan harkatti dhumaa jiru. Qoonqoon illee waan uffanni illee waan nyaanni illee waan tokko wanti namni nu qaqqabeen jiru. Mootummaan waan takka nu godhu. Edda gaafa dhumee teenya. Uummanni naannoo kana jiraatu namoota meeqa ta'a jettaniitu yaaddu? Nama 126 ol ta'a. Ilmaan malee abbaa warraan lafa kana jiru nama 126 ol ta'a jettaniitu yaaddu? Ilmaan malee. Haa ta'u uummata Oromoo bal'aa mootummaa kanaan maal akkasiin gargaaruu feetu mee dhaamsa qabdan? Dhaamsa nuti qabnu uummati Oromoo baay'ee rakkannee jirra akka nu gargaaraniif bakka jirru kanatti akka nu ilaalaniif kabajaan isaanii gaafadha. Isin bakka kamirraa dhuftani ayyo? Qayyafariirraa dhuftani. Eessa turtani to Qayyafariin dhufin dur? Daamaatu rakkannee tachii baana. Eeshi. Mana kiraayii dadhabdanii Qayyafariitti yaatan? Okay, Qayyafariirraa akkamitti kaatanii gara na dhuftan? Qabaluman nu kaase. Qabalee kaasee asin fide? Lafa kana ji'oota meeqaaf turtan? Ji'a 8 turtanii? Sharaa kana keessa turtanii jechuudha? Sharaa keessa turree achitti nurraa diiganii asitti nu galchanii as turree amma immoo sharaan nurraa ciccitee roobni kophaa kukkutee aduun kophaatti dhufee amma qilleensa wajjiniin wanna nyaannu hin qabnu wanna uffannu hin qabnu wanna dhugnu hin qabnu isaanii nu fixee. Eshi maqaan keessan eenyu jedhamtu isin? Amina? Amina Abahadir. Amina Abahadir. Eshi eessarraa dhuftani? Qayyafariirraa dhuftani? Qayyafarii rakkattaniitu kan achi qubattan? Qayyafariirraa eenyutu gara kana sin fide? Qabaleetu gara kana sin fide? Lafa kana hammam turtanii jirtu? Ji'a 8 jechuudha. Baatii 8 turtanii jirtu. Amma kana keessatti namni dhufee rakkina keessan sin gaafatee jira? Rakkannee jirra dhibamaa wajjin rakkataa ilmaanii wajjin rakkannee jirra abbaan qabnee wajjin. Ijoollee abbaan qabne wajjin rakkataa jirtu. Haa ta'u ijoollee meeqa qabdu sin maatii meeqa qabdu? Ijoollee 4 qabdu. Amma maaltu akka isinii ta'u barbaaddu? Uummata keessan bira maaltu akka gaamu barbaaddu? Rakkannee beelofne dheebonne. Beelofne dheebonne? Mana hin qabnu. bakka sagaraalee itti baanu hin qabnu akkana rakkannee sadaqaalee qaqqalannee amma namni hifatee onqoon nu fixee jira. Okay, mana shinti beetii illee qabdanii bishaan hin qabdanii kadhattaniitu bultu. Namoonni rakkattoonni akka keessanii kun lafa kana nama meeqa ta'a jettanii yaaddu? Nama 126 ol kan si wajjin rakkatee lafa kana jira.
nama nyaatuu fi waan garaa nama balleessu harmeen teenya yookiin ayyoon yeroo ammaa kana rakkoo hamaa saaxilamtee yeroo ammaa kana haati lafaa yookiin haati biyyaa rakkoo akkanaatiif saaxilamtu garuu ormi biyya ormaarraa dhufee Ba villa yookiin abbaa dorbii 35 abbaa dorbii 10 ta'ee jiraatu magaalaa handhuura biyyattii yookiin magaalaa Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo akka salphatee beelaa fi dararaa hamaaf saaxilamee yeroo ammaa kana mana keessa jiraatus dhabee magaalaa Finfinnee keessatti akkuma argaa jirtan sharaa keessa jiraachuun carraa ilmaan Oromoo ta'e bara ilmi abbaa gadaattuu bulchaa yookiin ammoo ilmaan Oromootu bulcha jedhanii maqaa waamanitti salphina akkasii keessatti darbamee ilmaan Oromoo salphina kanaa fi beelaa fi yookiin rakkina hamaa kanaaf dararamaa turuun isaas kan argaatis jirru amma kana kan isinii waraabaa jiruu fi yookiin kan isinii dabarsaa jirru Oromiyaa miidiyaa teknooloojiidha haaluma argaa jirtan kanaan keessumaa rakkina ilmaan Oromoo biyya magaalaa Finfinnee biyya abbaa isaa irratti rakkachaa jiraa fi beelaa jiru argine yeroo hedduu kallattii jiruun keessumaaniyyuu yoo miidiyaa irratti dubbattan kana booda yookiin immoo carraa tokkos hin qabdan jechuun ilmaan keenya yookiin abboota keenya sodaachisaa kan turanii keessumaanuu ammaa kana Oromiyaa miidiyaa teknooloojiin ilmaan Oromoo rakkoo hamaa keessatti osoo arguu hin dhiisu jechuun kan waraabes yoo ta'u haala kanaan ilmaan Oromoo bira haa dhaabannuun dhaamsa maal qabdu sin uummata keessanii uummata Oromoo kanaani mootummaa biyya bulchaa jiru kanaani maal jechuun rakkanneerraa uummata keenya nu gargaara mootummaan akka gargaarsa nuuf godhuu jettu haa ta'u ishi isinoo maqaan keessan eenyu jedhamtu Ilfee Abbaa Dilbii eessarraa dhuftan Qayyafarii qubattanii turtan Qayyafarii akkamittiin qubattan Sagalee keessan xiqqoo ol fuudha. Qayyafarii irraa akkamitti kaatanii eenyutu sin kaase? Qabaleetu kaasee as sin fide. Maal jedheetu as sin fide? Yeroo dhaafi? Ammoo yeroo titaa malee nu jedhan fide gaafa ammoo wana ammoo maalta jedhuun gaafanne asumatti rakkataa jirra kun. Okay, dhufee isin hin gaafanne. Kifila katamaa waan kana beeka jettanii yaaddu? Yaaddan. Haa ta'u ishee ammoo maal barbaaddu uummata Oromootiif dhaamsa maalii qabdu? Mootummaa nu bulchaa jiru. Haa ta'u. Egaa amma akkuma argaa turtanii manoonni jiranii manoota kana fakkaatanii asis manatu jira jireenyi haalaan namoonni keessa jiraatan kana kan fakkaatudha akkam jirtan san nagaa jirtanii eenyu jedhamta Musaa Qasim eessarraa dhufte ati Oromiyaa keessa jiraachaa ture achirraa kan waan jiraadhu nan qabu daandiirraan taa'aa ture jiraawwan qabu dhabe kanumaan bakka na dhukkuballee ture jireenya bakka waan dhabe kanumaaf hin bakka iddoo micinaa galee tumaayyoo kan jiraadhu ta'eyyee kun kiyyaan gara bina jiraachisee hin beeku waan ta'eef Angumsari waan jiraadhu hin dhabe dalagachuun hin dadhabe isa kanaaf hin rakkachaa ture achirraan Qayyaafariin dhufe Qayyaafar kan ture irraa kan ka'eetiin achi boodan as dhufe eenyutu gara kana sin fide Qabaleen kun erga as sin fide yeroo namam ta'eera itti yaadda amma gara ji'a 5 afuriiti gara ji'a 8ti Okay ji'a 8 kana keessatti gargaarsi isinii ta'e tokko jira wantummaan nu gargaaramaa jiru hin jiru maali amma uummata Oromoo bal'aa miidiyaa kana ilaalaa jirutti dhaamsi ati dhumarraa haasoftu maaltu jira yoo danda'an akka nu gargaaranii jechuudhaaf ibsee godhataa turre amma garuu yaadatumaan jirra kanaaf ammallee gara fuulduraatti akka nu gargaaran gara isaan nu gargaaranii ibsa godhachuu barbaanna uummata Oromoo maraa fi nama dhukkubsataa meeqa nu keessa jira obboleessi opereeshinii ta'e nu bukkee jira jechaarta akka nu beekotas jee okay qaamni isaa madaa gammarraan qorni qabbanaa fi aduu wajjin beela wajjin rakkachaa ture ol baasee haa mul'atu
Okay, operation kan ta'e kun obboleessa keeti Soba jechuudha. ta'uun ta'initti nu amma qaaman agarsiisaa jira. Iski dugdaan ciise akka uummanni bal'aan kun si arguu danda'utti dugdaan otoo ciiste gaarii ta'a. Okay, ati eenyu maqaan kee? Soba jechuun ta'initti. Abdulqaadir. Nuhur Abdulqaadir. Eessarraa dhufte Nuhur? Akkasuma Oromiyaa keessaa dhufe. Qayyaafarii ture. Cuma waan nyaaddoon qabu waan itti yaalamu qabu asuma keessa rakkachaa bakka qayyaafarii irraa qabaleen fuudhee asuma fide. Asumatti rakkachaa jirra qaama kun waan nyaannu waan dhuunfas hin qabnu. Okay, garaan kee kun dhukkubsatteetudha jechuudha kan opereeshinii taatee jirtu. Yeroo opereeshinii ta'e yeroo afran kana keessatti yaalli mana yaalaan deemaa jira asitti waan itti agarsiisa qaqqabaa irraa mootummaa irra deemaa hin jiru. Kan waan rakkataa jirra kaasuma keessatti. Okay, uummata keenya miidiyaa akkuma amma reefuu anis argaa jiru garaansaa opereeshiniidha. Sakaraa yookiin immoo qoshaashaan karaa garaasaa kanadha opereeshinii ta'ee ba'aa kan jiru feestaallitti hidhamee jira. Kaameraa keenya akka mul'isaa jiru. Egaa uummanni Oromoo marti isa kana argitanii lafa jirtanii akka nuuf birmattanii dhaamsa keenya jechuutti jiru. Miidiyaa keenya hordofaa jiru kanaan dhaamsa akkamii qabdaati? Lakki yaa uummata Oromoo rakkannee jirraa yoo dhugumaan lammiin lammiif taate nu bira dhaabadhaa isaaniin jedha. Uummanni miidiyaa kana argitan hundi akka nu gargaartan isaan jedha. Dhugaan rakkataa jirraa.